እሰይ የዛሬ ደግሞ የትናንትና ሃይሜ ኢብዲ የጫወተችውን ትናንትና ዛሬ ብድረው ተመልሰዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ሰበር ዜና ቡራ ቡራ እውነቴ ነው ብላችሁ እንደ የባሴ ሃይሜ የባሴ የሆነ ነው ቡራ ራሱ። ወይ ጉዴ ወይ ጉዴ ጉዴ! ምን እየሰሩ ነው? የድሮ አስታወሰህ? የስንት አሁን ስንት ወር? አንድ አመቱ የሞላ ነው። 4-6 ወር ነው። እንደዚህ ነው። አንገቱ ስታመም ጊዜ እንትኑ የሆነ ነገር አንገቱ ላይ ያደርጋል ዶክተሮች። እሱን አደርጎ ወደ ሙሽዬ ሊሄድ ፈሪቼ ምን በርጎ ነው ምንድን ነው ስሙ በአማርኛ ጠፋብኝ። ደግሞ እሱ ያዘና ቤኪ ተባባሪ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ አከም ጅርተኒ ኡመተ ቃሊ ኡመተ ቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ውድ ቤተሰቦች የጀነኑ ነው ይሄ ልጆች እንግዲህ እንደለመደ የጀነኑ ነው። ዛሬ ደግሞ ቡርዬ ፈታ ያለ ነው። ትናንትና በጣም ጥቁር በትናንትና ደብሮታል። ዛሬ በተራ ነው ፈታ ዘና ያለ ነው። ትናንትና ደግሞ ፊቱ ስታዩ ራሱ ጭልሎ አለ። በድንጋጤ ነው ወይስ ደነግጫለሁ ያለ ነው። በነገሩ ግን ያስደነግጣል። አሁን ሰው ሰላም ስትሉ እንደ እብድ ሆነ። ሱሬው ምኑም ነበጣት ሰው ኢጋኩ ወርግተኒ ብድሪን ከሌሳ ሀረዴ ቤጅራ ጀቹ ሊቃን ከሌሳ ሀረዴ ቤጅራ ቀላሊ መቲ ደቢዬ ዩ ጀቹ ቶሊፋቲ ሊፋቲ ቶነቂ ጀቹ ከሬስ ሃይሜ መራችቴ ቡራቲ ጀቹ ኪው ጀዴ ዱጋ ረቢ ለፉለሳ አርጊተኒቱ ጀዴ ያዳኒ ፉሊ አከተ ጀቹ በቃ ጨለለቦ እንጉራቼ ዱጋ ረቢ ሀረገሩ ደመቅ ዱጋ ረቢ ሀረ ዲፌ ጅራ ጀቹ ደስታቲ ነው ነው ኮልፋልፌ ከሌስ ኮልፊ ሲንጅሩ ሆምቲ ሲንጅሩ በቃ ያሰላም። እኔ እኮ ምን ሆኖ ነው ይሄ ልጅ ብዬ ዛሬ ደግሞ በሳቅ መጥቷል ሁለቱም። ሃይሜን እንግዲህ እንዴት ያ ሰላም አከነ ተወቶ አርጊተኒ ኦልነ ፉዲ ኡጀዳ ቤኪ ወጅኒ አስ ደርባማ አቺ ደርባማ አልጋረቹ ተከኑ ከድገዲ ጀዲ ሉከ ሰላማን ፉዲ ረነቃ ወዮ ምስኪን ወላ እንሰቃ yote jechuudha kaleessa akkuma saqaayasa oolte haymeen har'a taraa ishee dhugaa rabbi buraan taraa matti hojjete irra dhugaa akkuma isheen kaleessa taa'ii ka'ii ati eenyu sin beeku maannoo ante naqaltee na nyaachuu huftee jette beenu deemna manni koo asii eddeena kun qabu manni kee as naan jedhanii biddeenni keellee caatii makana naan jedhan jette akkasitti samaraachite maal jedhee akka durii jedhee goototee dadhabee dhugaa rabbi akka durii ta'uu fididde inni ulfaatte jedhe amma namoo bakka akka durii miti amma natti ulfaattee jirti jedhe dur takkumatti anxalaxalee bakka barbaade geessa amma kaleessa akkuma isin argitan achi bakka sanaati bakka isheen farankii gootu kaameraan oskaadha achi yoo jechuute kaameraan illee argu achi ishee deemsisuuf harkisaa ture jechuudha inni dadhabamte dhugaa rabbi. Qalloo ko keessi sibiila beektu buraati. Qalloo jechuun keessi sibiila dha jedhan yaa buriyyee nageenyaatti ay miskiina walla. Ashkarakkarte sirriitti haymeen kaleessa. Ashkarakkarte narraasiki nan qabiini eenyuun barbaadda jennaan burukee miti ani si bira jira jedhan. Ati burukee miteeti hattuudha jette. Liqaa kaleessa innillee asna qabii jedha kootu na baadhu jedha takka sireerra si'achi galgala takka as fiiga takka luka na qabiite akkasitti harka na qabii isheen lukaa qabdu jedha hin harkisti akkasiin liqiin kaleessa deebi'ee jira jechuudha. Jannanachuun yeenyaam dhugaa rabbi akkuma sin argitan egaa amma haymeetiin kootu akka himusheeni hin arginee fi himushee ofadheen asuufee jedhe
beekiin immoo kaleessa si qaayessite tanteefi akkuma siin si qaayessite akka isheen si qaayessuun barbaada jedhe beekiin immoo beeki sin marartu maal jechuudha sin marartu xiqqoo tokko baay'ee tokko amma bilbilame fiidee dhuftu miskiinitti way gudee ይደብራል isayyuu ishee erge iyya isayyuu dadhabame wallahi laazim ani kolfadde maqaa bichaan kolfadde wallahi laazim yoo haymee argu iyya isayyuu itti argitan sagalee bura mataa qabii jedhu luka qabii jedhu kootuuti shinti beetii nageessi mataatti nabaadhuutii jedhu miskiina eessa dandeessimi maal taatee adara rabbii maal taatee jetti hayyuu hayyuyyee jedha yaa miskiina hayyuyyee hayyuyyee jechuun hayyuyyee way cinqamte walla taraa kaleessa cinqite haymee biddirii sii deebi'arra danda'e malee miskiinitti wallahi laazim wayyoo kolfaan ajjeesanii maqaa rabbii wallahi laazim buraan inni itti hojjetaa jiru takka luka na qabi jedha takka mataa na qabi jedha takka shintimeetii na geessii jedha eessa dandeessime miskiin yaa rabbii yaa allah lutti kollee lafan taa'u jedhe dudda sheerra naqata duka fuudhe miskiina wallahi ayo dhugaa rabbii hojii keessa nyaadhaa dhugaa rabbii akka kanaatti taphattanii hin cabe bakka cabe nan qabiina jedhu si qaayesse wucaa yaa haamime miskiinitti walla ምን አይነቱ ነው luka konaa qabii eddee cabe xiqqeessii tuqii jabeessitee hin tuqiini dhukkubaa ay siqaayin kana caalu jira dhugaa rabbi akkuma isheen kaleessa gooteetti taphatteetti taphataa jira wallaahi innan maraatee jette hin maraatee jennaan macaawachaa kee ta'ee miti jedhaa jiran immoo macaawachaa kee ta'e nee jedhe na qabii jedhu luka qabu hin maraate hakiimiin faayidaan qabu akkama kanatti hidhanii si dhiisuu jetti ay miskiina wallaahi bura miikii walla gara qabee duddarra kaa'uuf atu lafaa fuudhuu daabde beeki amma haymeen qophaa ishee buraa dandeessi iyya buraayyuu mana keessaa nama baasa iyya buraa haymeen iyya buraayyuu akkamiin dandeessi dhugaa rabbii wallaa duddatti na baa'u wanni jedhu dhaqeerra ciisee gadi u'u jette iyyaa jirti dhugaa rabbii sagalee buraayyuu dandeessi haymeen jedhatti gaddalenyi jettaa jirtiin gaddalenyi igire waddaqe እንግዲህ waddaqe bura way miskiini ay miskiin bura saqaayeste akkuma tiraattirii isheen kaleessa hojjette sana akkuma sanatti hojjetaa jira baraannillee dhugaa rabbii hin qannasnillee hin cammarrallee akkuma isheen kaleessa saqaayessite kana saqaayessa dhugaa rabbii inni garuu kaleessa inni beektu miti waan inni keessa jiru isheefis yaaddootu jira maal taatii laata jechuutu jira namoonni gariin of eeggadha isheellee xinqaaqee godhii jedhaa jira oo isheen karaarra jirti jedhee haftish sirriin jirtu caatii baatteellee adeemti jedhanii jedhee itti bilbilu miskiina manaa fiigaa dhufe miira keessa galee jira jechuudha har'a ammoo itti agarsiisuuf taraasa akkuma kaleessa saqaayesse gaddalenyi haymee jedha beekiin na ajjeesaa jira jechaa jira mammu beekiin daddarbataa jira wayyoo haymee na ajjeese
كوتنا قبي هايمي جدي والله لازم وهي مسكينة والله إنت تعبت برا وجهك ينادو أكو مشين كنيسة تاي كايسين جت كوج بدك أكو كانت تجي تاجر دوغا ربي بسمعني ما لو جت تاجر ساتي دوغا ربي شمنو dubartiini sa'aatii kana dhugaa rabbii wallahi nama leessasi nama leessisitu dhugaa waa wajji keessa jirtanii. Osoo akkamiin ati fiddee dubartii fiddee faanarra fiqirii gaafadhu jetta dubartii fiddee dhiira gaafata moo dubartii gaafata maaltu deemaa jira Itoophiyaa keessa dhugaa rabbii waan hin jirre maaliif fidduun jedhee shumna wallahi miskiina hoo akka hoolaa faanarra deemtu mucittiin iyyuu wallahi amma mucittiin miskiina rabbiiti waa tokko hin beektu wallahi. Maftaan yoo barbaade ufiisaan dubartii dhabeeraaf maftaan fuudhu barbaannaan. Maftaan fuudha barbaannaan dubartiin yoom dhibdee isumayyuu dubartiitiyyuu dhiira gaafatata mitiin dhugaa rabbii asirratti dogongortanii jirtu misiritii fi fisumeen sirriin hojjenne dhugaa rabbii waan hin bareenne waan hin tolle jechuudha. Gadallee fiddanii fi akkasuma humnaan jechuudha. Kaleessas immoo humnaan gotottanii otoo inni diduu humnaan itti geessitu jechuudha. Safuudha hin ta'u malee haala shariyaa keessallee hin jiru kun jettanii dhugaa wayin isaaf yaadanii sanni qalladuuf ta'a wayin sinillee qaldiif namnaa kolfuuf wayin immoo qubna garaaf hin ta'a garuu immoo moraalii namaaf moraalii dubartoota garbaa eegaa dhugaa rabbii dubartiitu nama gaafatata miti dubartiitu habaaboo kutee dhiiraaf kennee dhiira gaafata miti sheemna dhiiratu dubartii barbaada malee dubartiin dhiiran kadhattu jechuudha kan kadhatu akka aadaatti akka seeraatti dhiiradha maal jechuudha dhugaa rabbii maaltu deemaa jira garama deemaa jirtu sheemno stop boodarratti aaree lafa sinneqee sokkee jennaan agi deemii faanarra fiigiitii amansiisii haasa'ii jettaniitti ergitan eshi jette hoolaan koo faanarra qeelte walla astaghfirullah alazim innu yoo barbaade booda suuta'ee ragaa jedhee yoo barbaadate yoo intali sun taatee fi jiraatte bilbilee waliin haasa'uu danda'a bilbilli irra jira maa inni amma kana argite ammoo kana cinqii rabbi cinqiitti buustee amma kana jechi kun sheemnu dhugaa rabbi gizee tokko of eeggachuun bareedaadha dhugaa rabbii ammoo kana arganii ammoo kana nama barsiisan ammoo kana bilbilan nama cinquun maaliif barbaachise cinqamtee boossi maal jechuudha min isheenoo dhugaa rabbii nama jibbisiistu waan isin hojjettan hin ta'u waan hin taane hin hojjetiina dhugaa rabbii waan akkasiiti buraa itti muddaa dhugaa rabbii nu kofashiistani naa taatee jirti dhugaa rabbii liqaan kaleessaa deebitee jirti kaleessa natti siqinii nan qabiinii mataa koo miila koo mana keetinaan jedhanii as na fidanii namatu na fidee maaloo jechaa turte kikanitti lubbuu itti mi'eessite haimiyyeen har'ammoo buraan egaa akkuma argitan taraasaa kunoo lubbuutti mi'eessee qaxafaa jira takka siriirratti darbama as na qabii jedha luka na qabii jedha mataa na qabii jedha hamiyyee koo yenee shokolaataa jedha si malee lafti naan dhibuu jedha yoon ija banadhu yoon akkas ija kochi bagga fuulduratti sumaan hin argaa jedha si malee ganneen naan lixxuu bishaanii si malee lafti naan iftuu sumaanii jechaa jira kun yaa salaam akkasuma rabbii walitti sinaa jaallatu kolfallee sinirraa hin kuti yoomuu akkasuma kolfaa gammadaa dassataa siniin jenna nutillee siniin gammannee siniin boonna dhugaa rabbii waan